jirti. Akkam jedhare? Akkam jedhamu? Kan namni sanaa sii dirmatu ba'a. Namni sanaa dirmatuu fi arra ibsaa dhiiga isaa dibachuun kun na gammachiisa jechuudha. Boo? Raheenyaan beeku aannan beeku. Bakki inni itti dhiiga isaa kana barbaaddatu aaniifu maal laalaa'u ibsaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya baga nagaan nuuf jiraattanii isiniin jecha eegaa akkuma beekamu ibsaan manarraas na baasee ture. Miyyoo maal jettee beektaa? Ani mana isiitti ittiin galuu mana kabiraa yoo na jaalatte kabiraa naaf kireessii kabiraan na galchii jetteen. Akkasumatti ibsaan nama dhaga'u miti nama duudaadha. An arraa mana kiyyatti deebi'eetiin jira. Bulchaan beeku, isaan beeku, namni tokko hin beeku. Ibsaa. Arraa wanni si eeggachuu jiru maali beektaa? Arraa mana kiyya akkuma tasaa ta'ellee dhufte taanaan gartaa ibsaa. Dhufte taanaan arra marrimaan keessi diige qofa laalan sirraa hin beeku. Dhuftee mana kiyya seente taanaan arra sii dhumattee jirti. Agartaa? Argu jirtaa waan tana. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ibsaan kabajaa naaf dhabee anas hanqisuu anas maqaa balleessuu jaalatee jira. Arrammoo irraa guutamtee jirti ibsaa haa balbala mana kiyya kanaa bahu jechuudha. Akkasumatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ani firraa kadhadhees dadhabee ibsaa. Kadhaan kadhadhu tun akkaan waan inni wanna tahee tokko nama mootummaa kirteemi ibsiheeti narraa taa'uu dide jechuudha. Ani arra ibsaa direetumaan harka kannee hidhaa seena malee fayyaan xiyyan jirtu. Si galee jireenya kiyya bisheessuu fadhaami isaa fuudhaa gammachuu fuudhaa qabu kan akkasittiin jireenya isaa isa booreessaa jechuudha haanaa dhufuu ibsaan. Rabbiin arra garteemi hadhaaweetiin jira akhiratti. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya rabbiin ibsuma mana kana na haa fidu. Jaartiin qaba jeheen mana kana wanni inni ol deemuufis hin jirtu arra yaa rabbi ibsuma san naa fiddee taanaan akkasittiin harka kiyya kanneen harka mootummaa seenaa kabajaanis tolaanis kadhadhees dadhabee mire arra ifa gartaa koottoo biibii. Hanqa inni dhufutti insha Allahu ta'ala hordoftootaa fi kabajamtoota keenya anis akkanumatti hin taa'a. Wanni inni na godhuus hin jirtu jechuudha. Saniifuu as keessa naa teessu. Maal jirti? Maal? Hai, maaltu si gadi arroo? Kaadiraan jira waan irraa. Kaadiraa maali? Bu'ee ibsaanaa kaadiraa sun jee? An waan fide kaadira. Hayyee duuba maaltu si fide as? Raafuu fide. Ibsa maaliif jireenya kiyya booreessuu feeta takkitti isaan qofa naa himee? Jireenya kee booreessuu feeta raafuu deemu raafuu fide. Raafuu danda'a. Ibsa ati arra laal? Raafuu narraa kaanu siiti. Anarra si guutamtee jirti na fakkaatti. Kan narraa bee? Isa. Maaltu nuti? Jaartii tee bira ta'e dagaataa bira. Kaadiraan ni jira na jisi. Kaadiraan ni jira. Boo ibsa. Waan dudduutu si biduudha. Waan dhuganis dhugee nyaatas nyaatte. Anumarraa'us ni rafaa. Ni raftaa? Eeyyoo. Eessa rafta? Taarias maal Maal jechuun baxaanii asirra haa ibsaa? ni rafaa. Kishmara. Kishmara. Ni raftaa? Waaw. Maal? Okay. Hai, naa raftaa minaafi. Ibsaa ni raftaa? Ibsaa. Duuba tolfadhu dura fire.
Tolfattee jirta? Ibsaan kaatu narraa. Boo? Ibsa. Ibsa. Ibsaan kaatu narraa. Akkam jedha ree? Akkam jedha ammoo? Akkam isin jire? Akkam isin jire? Kiyya. Arra namni sana as bira dhufee dirmatuuga. Maaliif? Boo? Seddeetti terus lagi. Bisa. Arra namni sana as dirmatuuga. Namni sana dirmatuu fi arra ibsaa dhiiga isaa dibachuun kun na gammachiisa jechuudha. Tola as karadhee taa'ii jennaan diddeemi. Dhiiga kee kana dibachuun, dhiiga isaa kana dibachuun an amma kanaan booda hafreetiin jira harkas mootummaa if kanneetiin taa'edha. Qayboo kiyyaana jala. Taa'in akkamis dadhabdere? Mana dhiiga duwiti? Taa'ii ibsaa. Ibsaa taa'ii ammaas gumtii wanni tuni. Taa'ii haa. Lamada deebisuu feeteemi. Gadhiisi ablee gadhiisi. Taa'ii arra isaan san dhafanii haa dirmatanii fi dhiinni dheengadde narraa yaa'e san kana caalu jechuu barbaadeeti bal'aa. Kiyya san hin caalu jechuu barbaadeeti. Arra namni isa bira dhaabbatee akkasii wanna jiru san arra dhufee isaaf haa dirmatu. Ibsaa tun sitti xiqqaatteeti. Arra si guutamtee jirti. Taa'ii boo kiyyaanarraa gadoo taa'ii jee akkamitti firaa dadhaba ibsaa? Hayi hanqayoomin firaa kadhachaa oola ibsaa? Hanqayoomin isa jala gaddee jiraadha ibsaa? Hayi dilliin firaa kana dhuguun kadhaadha. Ibsaa taa'ii jireenya kiyyan balleessinii. Ibsaa narraa gad taa'ii. Ibsaa jireenya. Arragaa ibsaa si guutamtee guyyaan arraa kanumaa beekadhu. Inumaati fuudhaaf gammadu jirtaani. Gammachuun ta'e kana deebisi laala. Akkasumatti an isiitu hamtuu naaliin ji'inaa madii. Walumaa ibsaa allaan mormaa kana sochochiisee ganaafillee wannan taa'inaan. Bulcharra dawwala dhugaa. Bulcharra dawwala dhugaa habibi. Dawwala dhugaa. Dawwala dhuun jee isaa dhufee as ilaalu. Jaartii manaas yaam jaartii. Tami jaartiin tami moo? Kiyyaa jaartiin tamii. Tami jeebat. Wanni si hidhuunis hin jirtu laalibsaa. Wanni si hidhuunis takka hin jirtu. Tana gooti ni irraanfattee. Dilliin firraa karadhu san ani bar ilmoo namaati. Bar nama qabaachuu baadhu. Ifirraayi iftahee jiraachuun danda'a malee nama qabaachuu baadhullee tanaan laallamni tanaan deema. Jireenyuma kanaa'u ibsaan na jibbisiisa. Hayi hanqayoom jireenya kiyya guutuu dabbaramee mana keessa isaa ta'an
Hanga yoomi silaa? Arra jaartiin san dhuftee haa tola ooltuufi haa? Arra namni san dhufee tola haa ooluufi haa? Deemanii akkuma hageessanii amma yoo barbaadan? Hai, taa'ii narraa gadoo. Dhallaan uffata kiyya amma furadhee baafadha. Dhallaan namni ati barbaadu bakki ati itti liphii nan beeku. Bakka na fuudhe malee waanii nan tahee nan beeku ibsaan ammaan dura. Nan barannee jechuu barbaadeeti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Kadhadhee firraa dadhabee ibsaa. Hai, duuba hanqayoomiin coggaarraa boo jireenyaan qin jiraadhu kun jireenya xiqqaadha silaa umrii yoo akkam guddate 70 ol hin jiraannu. Maaliifi? Na jibbee naniiku? Maaliif jireenya kiyya hunda? Moo akkaan badduu ta'ee namayyuu bira jibbamuu barbaadeeti. Arra kunoo guyyaan an jibbamuus guyyaan nama keessaa achi ba'us warra keenyan beeku nan beeku. Bakki inni itti dhiigasaa kana barbaaddatu aniifu maal laalaa'uu ibsaa. Hai, hanqayoomitiin narraa taa'ee jeeni kana booqiyyaa. Arra namni san tola si haa oolu deebala. Anarra narraa guutamte bakkiin jiru tunis boomaanis sidhaan fiyyaa gataa narraa. Antamuun sibestaan baasinan diqaalaa maali boo ilmoo gujufaa ilmoo nama dhageenya diinarraa iraachi boo kiyyaa. Duraan jaarsa kiyya malee ammaatti jaarsa kiyyaa miti fuudhi miillan jedha. Arra namni san dhufee tola si haa oolu jeebala. Namni if madaala dura namni if madaaleeti namaa wajji waan akkamittiin jira if laalee if hubatee waan godhu saniis godha. Hai yoo osoo if hin hubatin maalumaan jireenya kiyya rabbii isinuu isa danda'a. Hanqayoom jireenya kiyya booreessee jiraataan isaa wajji jiraadhaan. Hanqayoom silaa hanqayoomiin obsiisaa jala jiraadha. An akkatti dhiiga isaa kana cunfadhee niin dhuga ibsaa. Hadhaayotiin jira akirattiin hadhaa ilaalan ibsaa. Si galee nama qabaatu namni ka'ee as ba'ee gaafa ati na cafeetu san as ba'ee yoo narraa si dhoowwe arra dhiiga kee baafata. Haa baafatanii dhiiga isaadha barbaannaan jechuudha. Saniifuu an ibsaa ganaan abdii jira. Allahi maak ibsaa. Guyyaan kan kee guyyaan arraa guyyaa isaaf dhumaati ibsaa. Guyyaan arraa kun guyyaa dhiiga kiyya na danfisee hundeeti yoo hunda na uwwisee afaan kiyya hunda na goggoose.